Amma dura maal jedhame mucattii tana gargaaruu rakkattee maali jedhan guyya takka rakkadhe jettee haa dubbattume anatu gargaaran anatu sarrafaan anatu kiraa irraa kafala yoo isaan rakkatan waan adda addaa godha yoo ilmoo qabi jettee ilmoo isii irraa qaba siigalee warra irra miidiyaa irratti dubbatu kun yoo waan kana afaan miidiyaa irra haasa'u malee jalaan waan isin keessa jirtuu quba hin qaban har'aa tanila har'a ganama kana ilmoo UN itti naaf jettee ilmoon kalee sana bira ture UN itti fideef ganamaan UN itti fideefi akkanatti ilmoo biraan ga'ee biraa deebi'ee masruufa maalii kana kan je'a kenneefi biraa deeme na dhageeffadha warri miidiyaa irraa maal barbaada akka isiin jeeqamtee jeequmsa isiisan keessatti viyuu guddaa argatanii ajandaa isii godhatanii fooloo ittiin baay'ifataadhaan hayni jiru kana ummu firaa'ol kanarraa reediin kijibanarra kaayoo itti haa dubbattu ol baate reediin na cunqurse waa takka naa godhaan jiru rakkadhee waan nyaadhu dhabaan dhugu dhabee jetti haa dubbattu bee ol baate kuloo na bira jirti hamiin takka hin jiru ka kana boodaa garuu osoo kana isinitti muudoo sana dhageettan dharaan isillee anallee maqaa balleessanii warri deemtan ani gara kiyya rabbi irratti isin dabarfadhe taa'eetiin tokko tokkoon deebii namaa deebisuu hin danda'u argaa dhagayaa kanum. Galatoomi reedi. Laali ani ajandaa kana reediin kana nama dalee mee ana afaan inni dhageessanii buu barbaadamte firoon natti ka'ee. Garuu dhageeffatu atiin dubbattaa siin hin jenne mallee warra maqaa keetiin dubbatu akka nama waan dhugaa ta'e biratti maaf naagalee biraan akka fooloo guddifachuu yookiin namni kamiin viidiyoo mana banateetiin haasaa jiru hundaafuu deebiin deebisne ima caqasaa jira dhugaadha gabbayee hin dubbanne reediin kana namiidhe jedhellee nama dubbatee miti an dhugaa dubbachuuf isa wajiiyyuu deemnan nama wajii dhiisii mana kee taa'i jedhee na jiraachisaa jiru. Ya salam jadi kalik. Galatoomi ulfaadhu mufraa'oli. Galatoomi ulfaadhu reedi. Okay, haa fitattu usme qoy haa fitattu fitadhu mufraa'oli waan jiru dhugaa dubbannee baana nullee. Ani warroota asirraa deemee mufiraa'ul akkasii an rakkadhellee jedhee gizee isaan illee sappoorti si goona jedhan lakki an hin barbaadu an waa takka illee hin rakkanne jiraata jira ilmoo kiyya guddifata jira anaa miti sa'aatii ilmoo kiyya rakkadhetti itti kenna ganama dhugaa dubbachuuf kaleessa itti kennadhe akkuma inni jedhe kana itti kenneef an immoo beellama qabaa achi deemi bakka deeme sanitti ilmoo kee malee naan jenna reedi irratti dawwalee ilmoo kiyya naafidi jennaan umasan ilmoo kiyya naafideen achitti ilmoo kiyya na wajji qabee ka'ee dadhabeennan ka'ee deemi gali jedheeni gale na bira annama rakkatellee miti deebi'ee reediin kana na cunqursee kana miti ilmoo meeqa kami ber ilmoo an guddi yoo barbaade osoo inni kana miidhu taate ilmoo kiyya guddisatti achi kenne yookiin immoo mana guddisaa kenneetiin nama dalagatuu danda'uan. Kanaafi ani waa hundaayyuu dhiisee akkuma duraatitti jira waan ta'eef ana dhiisaa ajandaa nan godhatina haa jiraadhu ilmoo kiyya. Dhageettanii jirtanii mucattiin ilmoo ofii haa guddifattu anaafis jireenya adda nu baate malee alaatummaaf ganda keessa wanni godhaa jiru takka hin jiru. Namni immoo dhugaa kana dhagaa dhara dhiibu sumbor sirra gaha guyyaan tokko. Addaan ba'uun immoo anaa fi sirraan eegalle miliyoona walii kee wajjin deemaa jira. Jaartii takkaami kudhan hiikuu danda'a namni gaafa waliin galle. Waan irratti waliin galle san abbaa lamaatti beekasi galee. Kana hundi keessanuu galatooma. Okay, ready miyuuti qabadhu daqiiqaa ustaazni illee dhufanii. Amarsa waa takka dubbadha qoy osoo biraatti jaarraan dabarsa. Hai reedi Adam duraan dursee galatoomi waa hedduu addaan baafanne jara kenna yoo dhugaa dubbanne kun akkatti wal bira taa'anii dhugaa jirtu baasaa jiranii ummu firaa'ol illee reedi waan biraati mitiiti mana dalagaatu hin deemini taa'iti nyaadhuu naan jedhee mana kiraan irraa kafalee jireenya gaarii na jiraachisaa jira gaafa ilmoon kiyya rakkattu ilmoo kiyya isatti kennadhee bakka barbaade bashannana yoo deemuu barbaade bakka barbaade deemaa jettee akka dubbataa jirtu dhugaa jirtu baaftee jechuudha dhugaa namaa haaluun wallaahi rabbi birattis nama birattis gaarii miti anamma dhugaa dubbachuudhaaf reedi Adam. Wanni an takkittiin itti mufadhe awwalatti kan jennellee nuti gizee awwalaa ani suuraa mufiroo wanni fideef mana wayiititti arrabsaa jiranii achi seentee isiin achitti bootteennan maaltu olii gassi oofee mana namaa irra si iyyisiisaa duraanuyyuu wanni namni guutuun si kabajee si wajji dhaabateef waan ati deebii namaan deebifneefi maal olii gaffiidee iyyitaa jedhenan si galee samiiralleen dhuftee wanni hedduun haasame jechuu reedi
gabaabumatti wanni isin jechuu barbaadu obboleessa kiyya qaalii kaleessallee si jaaladha anarrallee si jaaladha hammeenya takka siin qabu yoo gara maletti fudhatteetiin nama kamufatu taate afoo naanillaa awwaata akka waan badallee siin jedhee hin jiru wallaahi dhugaa dubbachuuf jira kenna ijoolleen keenya irraa gadi bu'aa reedii amma boodatti. Dhugaa jirtu agartanii jirtan asirraa fiidanii mana banattanii homan taane akkanumaan waloluma sabaatiif ajandaa nama baay'ifatuuf fooloo baay'ifatuuf waan akkasiitiif ilma namaa miskiina hin miidhina wallaahi rabbiin irraa nama gaafata nama haqa qabu nama namatti hin buune reedii sooshaal miidiyaa iyyuu dhiisee jiran agartan laayimaa kun duraanittu seenee kolfeen taphatu jechuudha siigalee garuu immoo ummu firaa'ol illee kun akka inni hammeenya isiin qabne dubbataa jirti ummu firaa'olatillee gastii namaa irra olii gadi fiidee kaanitti bakka kaanitti yaada kennuudhaaf kijiban oofiniiti laal amma yoo asii baate kottaa sheeritti godha ummu firaa'ol fida yoo jedhan mana kanallee yoo sheeritti godhaa fidaadhan iman seenin bakka takka hin deemin ilmoo kee nagayaan taa'ee guddifadhu namni barbaade reedilleen kun amma boodatti gadi ba'ee akka isiin ashmuurillee waan garaagaraatiin sunxuune nama takka gadi baatetiniin maqaa kee hin kaafne siiduunallee sirraa godhuu danda'a jechuudha jaartii isaati qoffee cabsee bulchuu danda'a akkuma gaafa si horataa ture sanitti isillee qaqqabeetiin horataa jira jechuudha siigalee ilmoo dhiiratti waan ta'e waan barbaade godhe ati immoo gastii namaa irra olii gad deemtee bakkuma suuraa isii galabbaxanii jiranitti bakka suuraa keetti galabbaxanii jiranitti yaada takkallee hin kennatin nama takkallee walitti hin bu'ini ati immoo yoo waan barbaadellee haasa'uu barbaade mana kee banadhuuti haasa'ii ajandaa kana nurraa gabaabsaa reedii obboleessa keenya qaalii kara maletti fudhannee nuyyuu ajandaa kana gartee mubaarak irraa jijjiirtuuf waan kana fiiduu dandalayde jennaanin hanga tokko si tuffannee reediin ilmoo dhiiraa ta'e akkamitti jaartiin isaa isa jala teettee icciitii isii baafteetiniin akkana dalaydi jennee sitti mufannee turre galatoomii ulfaadhu obboleessi kiyya baga nullee kabajjee waamicha keenyallee kasii galatoomii ulfaadhu hedduu jira nama hedduu jira gaayis ustaazin illee jiranii galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa ulmaan oromoo hundi keessan akkasitti dhuftanii dhugaa dhagayuuf galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa inni lammataa duraan dursee reedii aadam nu asiin dura gaafa tokko akkuma qaldiitti ashmuriidhaan yaani akka taphaa goonee nu dubbataarru asiliin dhufee waan kana dhaabaa jennaan hima dhaabnee jechuu asiin dura ustaaz Ahmadillee waa hedduu nuun jechaa turanii dhugaadha kun inni lammataan wanni jechuu barbaadu ila ummu firaa'ol ati akka nama tokkootti haadha ilmooti ammas deebitee rabbiin hiree jireenyaa ti jallattee addaan baatan isin lamaan qofarraan hin baane addaan bayuun kanaaf eega addaan baatan ammoo tuyyuu haala jireenya kanarratti illee si gargaaraara akkuma tuu dubbattu haqa jirtu baaste inni lammataa ammoo namni sooshaal miidiyaa kanarraa hundi walqixaa miti sigalee walqixaa miti namni sooshaal miidiyaa kanarra jiru hundisaa walqixaa miti garagara yaada garagaraa qaban hundisaa yaada garagaraa qaba inni lammataa ammoo bakka ammoo si diqqeessanitti ila tokkoffaani wanni bakka itti si laallannee hadha mana bannenu ammoo bakka itti si diqqeessaa jiran bakka itti viidiyoo jira jedhanii si diqqeessan dhayixee booyuun maaliif si barbaachisee takka lammaffaa ajandaa waan duraan hoggaa kana ture fuutanii hadha haaraya gootanii kaasuun maaliif barbaachise sadaffaa kuni marti ka'eemi amma immoo dhugaa jirtu baaftaniimi reedii aadam afoo inaanillaa yoo nutti aarte obboleessa kiyya haqa malee sitti jallannee guyyaa lamallee taatu guyyaa takkallee taatu taphaanillee siin jennee jirra amma mootu kabajamii ilmoo kabajaatti ilmoo safuu beeytu ilmoo aadaa beeytu ilmoo akkaataatti nama bulchitu beeytudha kanaaf ashmuuriin obboleettiin teenya yookaan jaartiin ta'e yookaan ganyaan ardaa kennaa ta'ati fuute akka ashmuuriidhaan nama hin tuqne akka ashmuuriidhaan ijoollee arsiitis hin aarsine ummu firaa'ol hin aarsine itti himii dhugaa jirtu itti himii waliin buli rabbi bultii ta'e fiixa baatu rabbi si haa godhu si galee kanarratti ammoo kanaaf ustaaza dabarsinee dhaamsa ustaaz siin jedhan ana ganuma dubbachuu barbaade takka dubbadhee fixa yeroo baay'ee beeyta yeroo maal taasama siiduunan tuyxee maal waan jedhamu jira dhugaa takka sinii maal wallahi rabbii kiyya kakat ummu firaa'olii fi siiduunan bilooki tokkoffaa jalqaba waan ummu firaa'ol jettu takka kun dhageessu maaliif jennaan namni wal bilooke waliin argu takka jedha qabadha lammaffaa namatu koomentii yeroo isiin laayivira teettee haasoftu waan adda addaa barreessaaf nama sanii yeroo isiin deebii wayii deebistu fuudhanii ummu firaa'olitti fidan ummu firaa'oliif jedhe yoo wanni wayii seene obboleetitti maan arrabsite akkana jettee deebii namni gaayoo koomentii alatti waa arrabsu waa deebistee fi bulooytami waan isiin deebii warra waa arrabsu sanii deebistu ummu firaa'ol jedha namni hundi hin argaani baay'isawe dinii galee namni biraa immoo yoo bilookame deemetini hamaa nama sanii haasa amma ijoolleen koomentii alatti yeroo hedduu arrabsitee achi mana sanii bilookamte mana biraa dhayte akkana jettee ni bar akkas jette suuraa ummu firaa'ol fidanii haasaa siiduuna irratti maxxansan mee dhara namni godhu laala warra miidiyaa kana hundu waliin beeyna
yoo asii mufiraa ol waa wayii liibira baatee haasofte suuraa siiduun irratti maxxansee ni haasa'an. Namni waan hubanne hoo maal jedha? Mufiraa oliin akkas jette siiduun illee mufiraa ol akkasiin jette wannoon mufiraa ol illee immoo siiduun akkasii jette jedhanii haasaa nama biraatiif haasa'ame faffacaasan dhugaan jiru kana ani liivii yeroo isii seentu jala taa'ee dhageeffadha haasaa maanotu ittiin tuytu wallaahi summa rabbi jaartii xiyyataa tafee miti guyyaa takka dawongortee mufiraa oliif jecha takka kilmaa keessa baaftee beeytu maaliif jennaan na beeyti mufiraa ol har'a adda baanee niitii xiyya duraanii turte sababa sanii hamtuu isii siiduunaa miti abbaan barbaada akka godhu hin barbaadu maaliif jennaan ilmooticha of jalaa qabdi kanaaf siiduunaan immootu ka amma akkatti irratti kijiban kana wallaahi rabbi ilmootiya wal deebisee wal argisiisin damooza kennitee fi jettee namni na gaafatu gizee hunda ijoollee kiraa kaffaltee fi birrii isaanii gaditee jettee namni na yaadachiisu isiidha isima har'a hamtuu godhan kana wallaahi rabbii kiyya kakadhe kijibaan wal viidiyoo wal fakkeessanii haasaa isii waan biraa haasoftee wal bira qabanii sanuu keessaa mummura argite waa'ee miidiyaa kana hin beektan hundi keessanuu dhugaan jiru kana malee ajandaa godhattee maala bo'an ilmoo dhiirati bara osoo ani taa'u ajandaa akkamitti osoo ajandaa barbaadde bara kaalkanii guyyaa arrabsamtuu ana guyyaa tokko ol baaftee deebii deebisti guyyaa takka deebii hin deebisne maaliif niitii namaati na jala jirti kilmaa takka dubbatuu hin dandeettu waan achirratti teettee qoostu fi taphattu san hin alatti diigalee daangaa qaba niitiin nama daangaa qabdi kana akkasitti hubadhaa warri mootu dhuftanii mana abbaa barbaadanitu mana afarsootitu dhuftee afarsoo arrabsita bara afarsoo sindiisuuf jalaa sibilooka maaliif isa arrabsita kuni waanuma jirudha akkasitti hubadhaa namni ashmuuriin isii tuqqe takka hin jiru haasaa umachitti haasaame siif jette jedhanii mucattii nagaan ilma ofii guddifattu macheessaa jiranii namni dhugaadha yoo itti fakkaateen aara diigalee anas yoo taate bar baluun akkana siin jedhe yoo jedhanii natti man hin aara waan akkanaatu hololatu jidduu deemamaa jiru malee hammeenyi takka jidduu hin jiru ummanni quba wali hin qabu sinigalee ani hordofa lamaan iyyuu jidduu jaraa haasa'uma nama biraa haasa'an fidanii walitti dhaaranii kana dhugaa jiru akkasitti baradha namni mataa qabdan jechuudha namni rabbii sodaa rabbii qabdan namni kalimaa laa ilaaha illallaa qabu hin dhagaa namni kalimaa laa ilaaha illallaa hin qabne immootu waan jiruuf waan hin jirre walitti hidhee wal maraachaa jechuudha miidiyaa guddisuuf dhugaan jiru kana akkasitti nama badhaa galatooma hundi keessa. Ustaaza jaalatamaa waan ati jette usmee jallisii dabbo namni nama guddaa as keessa rakkaraa dubbanne hin gaaree dhiilleen dubbate ustaazni dhaamsaadhaamanii achi booda mana cufannee nagaa kennan ajandaan barbaannu reedii kennallee nagaa anaa deemu ustaaza dubbadhaatii baay'ee dubbanne baay'ee haasoyne usmee dhiisi baqqa fixamee jarri lamaa waliin dubbatan ummanni dhaga'e irra guddaan ammoo ummanni dharaan duulu irraa haa dhaabatudhanu reedis Umufraa'olis osoo isaan hin dubbatin umufraa'olillee hordoftoota isiitii fi jaalattoota isii warra isii jala deemanii isii deeggaran kanatti foozoo isii kanatti waan jiru guutuu itti haa'imtu dhageeffadhu umufraa'ol atillee ummata kee kana taaddaagii kee kas jala yaa'eetiin namarratti girrisaa kee matarra nama garagalu kana itti himi keessattuu shamara keenya kana jechuudha waan jiru guutuu itti himiiti ummanni kunillee akka irraa dhaabatu mucaan kunillee akka jireenya ofii jiraatu atillee jireenya kee jiraadhu caarradhaa ireen qooda rabbiiti waan ta'eef ilmi namaa isinirratti hin jalqabne gargar ba'uun gargar baatanii erga jiraattanuu si kabajee ilmoo keessi jala guddisaa jira mana kiraa sirraa kafalaa jira jechuudha akka waan jaartii isaan halaala nikaa sirraa qabuutti sii galee kanaa ol kabajaan hin jirtu jechuudha kanaa ol dhiirummaan hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf sii galee dhiira jechuun wallaahi mataa dhiiraa jechuun hin dandeenya sii galee kanaafuyyuu dhugaa namaa haaluun hin taatu waan ta'eef atillee waan jiru ijoollee hordoftoota kee kanattillee himi sanbooda ustaaza carraa kenninee mana kana gachufeetiniin irraa baduu barbaada. Umufraa'ol carraan kee ayyee carraa naa kennuu keessaniif galatooma jecha reediin jedhe keessatti dhugaadhaan wal bulooyine wal jalan jirru garuu haasoyni sun nama haasaamuuf nama ishmuuriin deemamu eenyumtuun beeka maaliif kijiba walitti himna yoo dhugaa feetan jechuu ana hoo taate nama ji'atti yookiin 15tti liivii gizee takka seenu liivii makanaayyuu dhiisaan jireenya ilmoo kiyyaa quraana fi barumsarratti xiyyeeffateetiin ilmoo kiyya guddifataa jiran nama immoo gizee liivii seenamee jedhe nama ashmuuriin tuqu san immoo hin beeka maaliif kijibdamaa jaartii teetaate fi fakkeenya mee ashmuurii jecha akkamiiti jette ilaalaal amma akka reebisiniin jedhe sani wanna haasamu hundi ana jette yoo fudhatte sima fakkaata yoo lakki anaa miti maqaan kiyya targeettiin as keessa hin jiru jette mootu ani isinitti meera koomentiidhaaf yoo waa wayii haasofte sanuu arraba hamaa osoo hin taane ana jedhanii yoo fudhatan reedi carraa isiin qabiniiti haa fixattu turi isillee mee yaada isee haa baattuuti
Jechuun cinaa ala namni jarramaa wal lolteef gaarii waliin haasa'u. Suuraa asii na rabbashaa jiraatu. Dhiiratu na rabbashaa jira sanii biyuutii godhadhe. Namni kun maqaa ebaluu mufiro jechuu haa dha'uu baatu malee ishmuuriin akka nama tuqu eenyumtuun beeka. Namni sun eenyuuf akka jedhu hin beekama. Maaliif kijiba walitti himnaan useetiin annama isaa 24 liibira taa'u. Ilmooti ya guddifataara musaarifallee naa gootu nama kabajaan taa'eetiin ilmooti ya guddifataara. Fakkeenyuma isiin kana naan jette jettu wayii fidii jedhee barra fakkeenya maaliif siin jedhe beektaa? Ani nama liibii si hordofuu miti be nama liibii si hordofuu miti nama kuloofii si lachuu godhee taa'aa jiru. Yakkiidhaan hin haasa'ini Firaa'ooli. Isiin haasa'u. Haasa'ya isiin haasa'u irratti eenyu ishmuuriin jedhamu. Him ummanni kukkutee olii gadi oofaa bira waan gurra qiyyaan dhaga'u bira kukkutee olii gadi oofaa bira waan ummanni jalaan mataa si qabe waan ummanni jalaan mataa si qabe dhugaa ofitti fakkeessite of hin maraachini namni waa'ee kee dogongoree kaase hin jiru asii himee jira ini reedi jaartitee akka namni waan hin taane si godhu ilmoo kee jala waan gizee ati jirtu miti ber gizee ati jirtu dubbattu. Ummu Firaa'ol na dhagaye. Sirraa haa dhoorgu. Dhagaye ayyee yoo ashmuuriin si tuqu jiraate. Dhagaye ashmuuriin si kuni haasaa warri miidiyaa si guute takka naman tuytu ammallee waan asiin tura dhaabadhu. Reedi jalaa hafi. Waan dhageeffadhuufan na eeyyama malee liibii seentu naaman. Ani hididi ana cala namni beeku waan jira. Haa jedhuu dhabduu Ayyee namni si caala taa'u hin jiru inshaallaa sadii damii afur irrallee haa bultu wanti na galche takka hin jiru beektaa garuu ashmuuriin akkanaan ilmoo shoof jalaa. Ummu Firaa'ol dhagaye galatoomi ulfaadhu kabajame na dhagaye. Ila tokkoffaa irratti haasirraa dhoorgu nullee irraa dhoorgin jennaa yoo dhugaan ashmuuriin si tuqu jiraate dhiisi sirraa haa dhoorgu sitti hin deebitu amma boodaaf garuu namoonni akka ajandaa sin godhanne dhaamsa dhaami.